amma kana oduu gaddaa jennee gabaabna oduu gammachiisaa jennee gabaabna hundaafuu goonni isin iskiriina bilbila keessan irratti ilaalaa jirtan kun maqaan isaa Jalshoodee jedhama. Nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti lafee ispaayinaal koordii tahee qabsoo uummata Oromoo hanga umriin isaa jirtuutti geggeessaa jiruu fi geggeessaa ture keessaa nama tokko nama Jaalmarroolleef gooticha waraana bilisummaa Oromoo hoogganu Jaalmarroo Dirribaatiif harka mirgaa tahee qabsoo uummata Oromoo waliin geggeessaa akkasumallee hadhaa hunda waliin dabarsaa jiru keessaa nama tokko jechuudha. Nama jaarraa 21ffaa keessa Rabbiin Oromoo fi Oromiyaaf kenne keessaa isa tokko. Guyyaa lamaan darbe kana kalee irraa kaasee jechuudha. Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa Jalshoodee irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Jalshoodeen du'ee jira. Isaa motoraan Wallaggaa lixaa keessa socho'aa jiru garee isaa waliin barbadeessinee jirra. Baga gammaddan jechuun sooshaal miidiyaa qaban hundaan hufna qaban hundaanii gabaasaa jiru jechuudha. Wal harkaa fuudhaa jiran kanarratti kamtu dhugaa waan raayyaa ittisa biyyaa jedhutu dhugaadhamoo akkasumallee hanga ammatti waraanni bilisummaa Oromoo waan tokko waan dubbate hin qabu. As keessatti maaltu jira kan jedhu mee bal'inaan isiniin gaa dhugamoo soba dhugumaan Jalshoodeen du'e kan jedhu isinitti himaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromoon baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoon kunillee namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf jalqaba irratti share godhaa. Video like godhuun dagatina daawwattoota keenya mee jalqaba irratti waan raayyaan ittisa biyyaa guyyaa kaleessaa irraa kaasee jechuudha uummata irratti ajandaa addaa gadi fidee Jalshoodeen du'ee jira. Jalshoodee akkanatti tarkaanfii irratti fudhannee jedhanii kijiba isaan oofan kana daawwattoota keenya kabajamoo walumaa galatti Jalshoodeen hin duune silalleefuu qabsaayaan umriin isaa gabaabdu garuu seenan isaa dheeraadha. Akkuma beekamu seenan isaa dheeraadha. Bara baraan sammuu dhaloota keessaa yaadatamaa jechuudha. Umriin isaa gabaabduudha maaliif guyyaa dhalatee guyyaa qabsoo sanitti gadi seenu du'e waan ta'eef jechuudha. Saba isaatiif lubbuu isaa laate saba isaatiif qaama isaa waan qabu qabeenya isaa hunda laate biyya isaatiif lubbuu qaalii deebiin qabne gaafa qabsootti seene laate jechuudha. Goonni du'an sodaatu. Oromoon baay'ee du'an sodaatu jechuudha. Duuti Oromoof haarayaa miti jechuudha. Manni hidhaa Oromoof haarayaa miti. Kilaashiin Oromoo ajjeesuun kilaashiin diinaa Oromoo ajjeesuun haarayaa miti. Jajjabeen immoo har'a dirree qabsoo jirti jechuudha. Dirree qabsoo dhaabbatteeti gootummaan loltee lolchiisaa jirti. Kuffiftee kuffisaa jirti. Jalshoodeen nama qabsoo uummata Oromoo kana keessatti lafee ispaayinaal koordii tahee jechuudha. Geggeessaa turee fi geggeessaa jirudha. Jalshoodeen ammallee hin duune umrii dheeraa qaba. Hin sodaatina tokkollee hin shakkina. Kuni maaliif uumame yoo jettan qabiyyeen waraanni raayyaa ittisa biyyaa yookaan PP uumee uummatatti gadi darbate kuni amma propagaandaadha. Kun hin shawwadamina. Wanti aadaa ta'e tokko Itoophiyaa keessatti du'a kaasuu fi akkasumallee jiraa ajjeesuun aadeffamee jira jechuudha. Kuni aadaadha jechuudha. Aadaa ta'ee jira. Kanarratti ragaa tokko yoo isin akka nu kennitu jettanii Jaalmarroo fudhadha. Jaalmarroon yeroo meeqa du'e gootichi waraana bilisummaa Oromoo hoogganu Jaalmarroo Dirribaa yeroo meeqa du'e yeroo meeqa ka'e jechuudha. Garuu kanuma duraan du'e gaafa mariif deeman sani Jaalmarroo gaafa jedhan saniin saalfataniin jedhaa baraan dhugaa rabbii uummata qaanii fixate hedduu nama dhiba jechuudha. Hundaafuu Jalshoodeen ammallee hin duune irra deebi'een isinitti hima. Waan dhugaa peejii waraana bilisummaa Oromoo irraa dhaggeeffadhaa. Waan miidiyaaleen gurguddaan quuqama sabaa qaban gabaasu dhaggeeffadhaa. Akkasumallee waan xiinxalaan siyaasaa guyyaa guyyaa maxxansu ammallee irra deebiin dhaggeeffadhaa. Dubbisaa uduu qulqulluu achi argatuu dandeessan. Waan sobarraa bilisa tahe jechuudha. Kanaaf waan sobaa propagaanduma wayyaaneen kalee Oromoo ittiin cabsaa turte ololuma san har'allee deebisanii Oromoo irratti ololchaa jiran kana wanni fidaniif Oromoo wal afaan deebisuu fi Oromoo wal cabsisiisuuf ijoollee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu kan baadiyyaa Oromiyaa keessatti bobbaatee jirtu hamilee buusuu fi hamilee cabsuu fi qabsoo kanarraa akka isaan abdii muratan godhuu fi kun kan gadi bayame jechuudha. Garuu ijoolleen qabsootti jirti. Qabsoon
qabsoon wanni isin beekuu qabdanii qabsoon uummata Oromoo gaafni isin dhaabbattu gaafa deebiin uummanni Oromoo gaafate deebii argate qofa wanti dhiibee alatti isaan baase gaafa deebii argate qofa jechuudha kan qabsoon dhaabbattu kan abdiillee kutatu kan hamileellee irraa muratu jechuudha qabsoorraa jechuudha gootichi waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee hamma danda'ame hundaan jechuudha waan qabu dudda isaallee waraanni bilisummaa Oromoo baay'ee akka waraana bira dudda nama birarraa nyaatu dudda nama birarraa dhugu kan irraa nyaatu kan irra bobba'u dudda uummata isaati jechuudha kan irraa nyaatus kan irraa dhugus kan irra galus dudda uummata isaati kana bareechinee beenna bareechee beeka uummanni biyya keessallee ni jechuudha. Kanaaf mootummaan hanga kana hunda gadi bu'ee hanga kana hunda sadarkaan akkanatti baqa olollii fi yookaan seermalummaan biyya san keessatti akka babal'atu taasisuuni hedduu nama dhiba. Miidiyaan mootummaa guddaan haala kanaan kijiba guddaa kana gabaasuun baay'ee kan nama dhibuudha. Dhugaa rabbii hedduu kan nama dhibuudha jechuudha. Hundumaafuu jechuudha Jaal Shoddeen ammallee jira. Jaal Shoddeen akkuma beekamu gaafa marii araaratiif jedhanii Jaal Marroon faan gara Taanzaaniyaa deemanii turan nama Jaal Marroo waliin garas imade keessa isa tokko jechuudha. Nama qabsoo sabaa sharafuu didee dantaa ofii dantaa sabaa boodatti deebifatee dantaa sabaa fi Oromoof Oromiyaa dursa godhee kan ofii duubarra godhe keessa nama tokko jechuudha. Jaal Shoddeen kalees qabsoo hadhaa nama Jaal Marroo waliin kutaa Oromiyaa hunda keessatti gaggeessaa turee fi jajjabee meeqa leenjisee kan Oromoof Oromiyaaf laateedha jechuudha. Har'allee kaayyoo diinni akkasumallee waxamada diinni xamadee kaayeef nama tarkaanfatee gubbaan taraa jiruu fi waan qabatuu dadhabanii fi harka kennisiifatuu dadhabanii fi har'a oduun ololli kun gadi ba'ee deemaa jira. Waan hedduu nama dhibu waan hedduu namallee qaanfachiisu jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu nama qaanfachiisa. Mootummaan yoo danda'ama ta'e miidiyaalee waan sobaa akkanaa kana uummata keessatti facaasaa jiru kana to'annaa seeraa jala akkasumallee uggurrii otoo irra kaayanii baay'ee gaariidha. Garuu seera jira. Seerri uggurrii irra kaayaa yoo jennee bira darbine wayya jechuudha. Otoo seerri jiraate kan gabaasaa jiruyyuu sila warruma seeraa sanii seerri biraa eessaa dhufa? Seerri isaanii olii hin jiru biyya san keessa waan ta'eef miidiyaa fi taankii fi jeettillee isaan torkaa qaba. Garuu waraana bilisummaa Oromoo injifatuu hin danda'an. Yoomillee ololli kun waraana bilisummaa Oromoo abdii hin kutachiisu jechuudha. Inuma cimsaa'u malee. Akka fakkeenyatti yoo isiniif kaase waraanni Jaal Sanyii ni gale akkasumallee hedduutu gale jechuudha. Waraata hedduutu galee ture. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo kan Jaal Marroo dirribaatiin durfamu ni gala bakka kunillee nama abdii kutataa kanaan abdii kutataa ni gala. Warri waraana bilisummaa Oromoo keessa turanii harka kennatan kun akkaataa waraana bilisummaa Oromoo ittiin qabsaa turee fi akkaataa itti mo'an hundaa'u siistama ni beekanii bakka waraana keenya ni gargaara waan jedhamu yaadanii turan. Garuu dubbiin faallaa dhufee bakkumti nageenyi inumaa boodaan itti hammaateeyyuu itti dukkanootee'u bakkuma waraanni bilisummaa Oromoo keessaa gale sanii jechuudha. Hundaafuu daawwattoota keenya kabajamoo Jaal Shoddeen akka hin du'in dhibbatti adda baafamee jira. Ragaa qulqulluutu jira. Namoota keessan beekaniif keessa beekanii fi itti siiquma qaban qoranneeti. Kanaaf Jaal Shoddeen gonkuma hin duune soba kuni soba hin fudhatina ololli ummata Oromoo adda cabsuu fi ummata Oromoo adda qoqqooduu fi ummata Oromoo walirratti kaasuu fi kan ololli kun gadi fuudhame jechuudha. Filannoon dhiyaataa jirti. Filannoon silaa Itoophiyaa keessatti filannoon seera qabeessa isa jira miti. Filannoo dhiyaataa jiru kanaaf amma ololli kun gadi ba'ee deemaa jira jechuudha. Yoo barbaadan guyyaa addiin Jaal Marroo ajjeesuu danda'an afaaniin jechuudha. Kanaaf waan tokko wanni beekuu qabnu qabsaan Oromoo kamiyyuu durirraa kaasee hanga irratti umrii dheeraan qabu qabsaan du'aaf bahe waan ta'eef jiraatu biyya isaa bilisoomsu yoo du'es seenaa isaa sammuu dhalootaa keessatti ijaarratee siidaa hin jigne siidaa hin xuroonne kan hin dhumne sammuu dhalootaa keessatti ijaaree deemuu fi kan manaa bahee jechuudha. Wanni beekuu qabnu qabsaan umrii dheertuu hin qabu seenaa dheeraa qaba jechuudha. Seenaa dheeraa qaba. Isuma dhugaan isin hin jaa qabsaan
Oromoo haa ta'u qabsaa'umti kamiyyuu seenaa dheeraa qaba jechuudha. Garuu umrii dheeraa hin qabu jechuudha. Kana hubatuu qabna jechuudha. Qabsaa'aan gaafa manaa gadi bahee lubbuu ofii dhiise, gaafa manaa gadi bahee qabeenya ofii dhiise, gaafa manaa gadi bahee maatii ofii dhiise jechuudha. Saba ofiitiif kutatee lubbuu qaalii deebii hin qabne saba ofiitiif laatee dirree qabsootti bahee leenjisee lolee lolchiisee diina kuffisee kufa. Akkasitti hubadhaa sii galee. Kanaaf namoonni olola akkanaa kanaan hamileen isin bu'ee hamileen akka isin hin buune Jaal Shoddeen har'as borus ni jira, gar fuuldurattis ni jiraata jechuudha. Waan dhugaa tahe qofa irratti fuulleffadhaa. Akkasumallee peejii waan sobaa akkanaa gabaasuu akka irraa of eegdan isin jechuu barbaada. Silaa miidiyaa mootummaati kan kana gabaasaa jiru. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota kana fakkaata oduuf odeessaaleen har'a isiniif qoodoo dhufe akkuma beekamu torban kana adda bannee turre jechuudha. Ramadaan irraa kaasee hanga irratti isinirraa badee ture dhiifaman isin jedha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oromoon subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo laayikii godhaa. Sagantaan keenya sumarratti goolabamaa sagantaa taanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.